filadhu har'aa saahiba gaarii qabeessiin deemaa hojii khayrii waliin kaafamtaa guyyaa borii saahiba badaa amarraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuune akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaa Boruu. Eeyyen har'as walitti deebineetiin jirraa. Mee ijoollee qaqqacalee fi babbareedduuwwan ijoollee islaamaa barattoota amantii islaamaa qur'aanaa qabannee walitti deebineetiin jirraa. Mee jara kanarraa jarri kun jara waa barataa jiranii qur'aanallee barnoota idileellee barataa jiranii. Jarri kun sadarkaa barnoota idileetiinis ta'ee sadarkaa barnoota qur'aanaatiin eessa jiranii maalitti jiranii kan jedhanii gaafii wal gaafannee jara gaafannee mee waan isaanirraa bahuu fi bakka isaan jiranii fi akka isaan jiran kan ilaaltan ta'a. Hanga qophiidhuma kanaatti yoo hordoftan ijoollee sanarraa mee waan ajaa'ibaa dhageettanii ijoollee wajji ilaaltan baay'ee namatti mul'an xiqqeenya irraa jechuudha. Garuu moonni isaan baratanii fi moonni isaan itti jiran waan guddaa akka ta'e asirraa hubatan jedheetii yaada. Kallattimaan karaa isaatti naa dabartuu jalqaba irratti maqaa ofillee isinii ibsa. Hamzaa. Maqaan kiyyaa Hamzaa Tamaam Muktaar jedhama. Hamzaa Tamaam Muktaar jedhama. Hayyee eessatti qaraata? Madrasatu Salafu Saalihiin. Madrasatu Salafu Saalihiin. Eeshi quraana qaraata? Quraana hoo eessa qaraata? Qarayama kattame jedhama. Quraana waliin geettee yeroo lamarra deebitee jirtaa? Eeshi quraana waliin geettee yeroo lamarra deebitee jirta. Maal qaraata hoo amma? Amma qomaan suuraa Maal? suuraa fajjii. Qomaan suuraa quraana qomaan qaraa jirtaa? Qomaan qaraa jirta. Kitaaba wani qaraatin jira? Kitaaba maal fa'aa qaraata? Buluuga. Buluugul Maraamii, kuusa aqiidadha. Usulul Salaasaa, kitaaba tawhiidii, aqiidota wanna barbaachisaa ta'anii. Buluugan qaraataa, aqiidaan qaraataa, kitaaba tawhiidiin qaraataa, usulan qaraataa akkasuma immoo risaalota barbaachisoo ta'an qaraa jirta jechuudha. Maashaallah rabbiin sadarkaa kan ta'u siyaa fuudhu. Hayyamee ibsarra maqaan kee nuti baratamtee jirta chaanaala kanarratti maqaan kan keellee harawaa miti. Maqaan kan kee Muhammad. Muhammad atoo quraana qaraa jirta moo quraan jirtu? Quraana qara'aa jira. Quraana kattamtee? Quraana haga filaan hin kattamne ani kattamu ga'anillee. Kattamu kaatee jirta jechuudha. Garuu haga filaan hin kattamne. Quraana kattamu kaatee jirta. Eessatti baratte? Madrasaa Salafu Saalihiin. Salafu Saalihiin barattaa jechuudha. Goodanyuu isaa jechuudha illee. Maashaallah. Eeshi mee waan qaraatanirraa quraana waan qoma qabdan jirtani? Jiraana waan qoma qabdani quraan? Ni qabdan. Hayyee Hamza mee suuraan ati quraana qoma qabdu kan fa'amee suuraa tokkicha suuraa jaalattu kadassi jedhe nu qara'ime sagalee bareedduudhaan sagalee ol kaasitee qara'ime. Qaanama qara'u suuratul fajrii. Suuratul fajrii irraa qaraata? Hayyee sagalee ol fuudhitii qara'ime akka namatti dhaga'utti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثروا فيها الفساد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أكملت نورابي أقول كنور أترجل كونوا باي وأتريد مرة فكاتني هاي مي أتو مي أكثر اللي وأنا برالي وأنا تجاوب نجرا غافي واي كتابة الركتاب وقراترة وأنت كوفي لما تجاوب دا أمشرنا ديجستا مي أتو قرانا كوما قبل نوي أتى كبابا ويكرايم كوما قبل أبدأ ومات فكذا سيد أوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
في عمد ممدد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إسلامنا القرآن قوما قبضني جدا ربي قوم سنها ترسيسو ربي دين دستركا كسندين الدنيا در ربي نسنا فودو هاي حمزة إيش واسع قفت كتاب برا كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة. ما شاء الله إيش كم أركان الإيمان؟ وهي ستة. إيه كم أركان الإحسان؟ واحد. كم شروط الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ 9. نايس ما شاء الله كان هم دايو قوما قبدا أركان الإسلام اللي إيمان اللي إحسان اللي شروط اللي كثيرة هم دايو قوما قبدا إيه ما شاء الله ربي زكاة وسيافودو ججبات أدي أما اللي اتفقوا كرا فندرات تمي مال دور واد شيخ عالما غرا برنوتا في غرا مدرسة قرآن. إيه كرا مدرسة قرآن تلين كرا برنوت تلين شيخ عالما دور وادا إيه يا ربي سيقول أتو أنلي شيخ بكما في شيخ عالم برنوتا في قرآن اللي بكما شيخ بكما دور وادا itu هي dhaggeeffattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa kabajamtoota fi jaallatamtoota wanta jarri qaraan kana ijoollee tana haga isin xixiqqaatanii argitanii qur'aana kattamee irra deebi'ee kitaabota gurguddaa buluuga usuula akkasuma immoo kitaabota tawhiidii wantoota barbaachisu hunda qara'aa jira jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen teenya ijoolleen umrii haganaa geettu eessa jirti jettanii asitti madaaluu ni dandeettanii isa qofa osoo hin ta'initti ijoollee madaaluu qofa osoo hin ta'initti nuti hoo akkam jirraa yeroo kana keessatti seera islaamummaa keessa islaamni maaloo nuun jedhan beeknaa muslima jechuun maa inni islaama jechuun maa inni harkaan islaama imaana jechuun maa inni kaatam shahaadatu beekna jettanii ijoollee kanarraa of madaaluu ni dandeettanii jechuudha. Ijoollee barakaa rabbiin haa godhu quraana qooma jiraa quraanatu jira hadiisatu jira kanaaf asirraa maal barannaa ijoollee keenya sadarkaa kanatti yoo barsiisne gaafa sadarkaa guddatanitti eessa akka gahuu gahan asirraa tilmaamuu hin dandeettanii jechuudha. Kanaaf yeroo hundaayyuu ijoollee keessan barnoota gizee jarri umrii jirtu barsiisuu danda'uu qabdan. Umriin namaa kuni bakka sadiitti qoodaaf. Umrii tokko hanga 30tti maal jedhama? Umrii tokko hanga 30tti namni tokko daa'ima jiddu galeessa yeroo waa qabatuu danda'uudha jidduu kanatti fayyadamuu kan danda'uudha. Umrii 30 irraa hanga 40tti maal jedhamee beekama? Dargaggeessa jedhameetiin beekama jechuudha. Jidduun kun jidduu isaa matanii achirraa hanga umrii jahata umrii 40 ol haga jahatamaatti namni gadi qannasa deema hanga umrii 20 olitti immoo 60 irraa olitti immoo namni kara daa'imummaatti deebi'aa deemaa jechuudha. Sammuun isaa hir'ataa deemaa jechuudha. Daa'imummaa kana har'a yoo waa qabsiifne gaafa umrii mana 20 olii seenan ijoolleen kun ijoollee nama islaamaa guutuu fayyaduu akka danda'anitti barachaa jiranii jechuudha. Kanaaf maatii keenya barsiisaa jirra barsiisaa hin jirru asirraa arguu dandeettanii warroota chaanala ifa borii hordofanii maal jettanii maame share like subscribe godhaa share subscribe godhaa hin dagatinaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.